والبربادان نمني والجهلتو ميناهيني السابق انجرتو الراس بوروس أكاسي جهلتو أنا ميتي أنتي غافتو جالتما هندا كسانو bakka jirtanitti nageenya isin haa ta'u ashamaa isin jenne harka isin fuune har'a waan addaa takka isin harka qaba har'a waan ajaa'ibaati yeroo hedduu namoonni baay'een gaafachaa turani aappii kana agartanii aappii film actor aappii kana filma addaatiin itti dalagaa turani aappii kun jechuudha akkuma beekamu sa'aata kaafi daqiiqaa 30 iditti godha jechuudha amma fakkeenyaaf fiidiyoo tokko hojjettee yeroo fiidiyoo hojjettan aappiileen amma kanneen akkana kun sa'a hin guutu osoo sa'a hin guunne daqiiqaa 30 25 akkasitti dadhaba ammoo aappiin kun jechuudha film actor kajoo kuni film actor kun amma dura ijoollee filmaan zaleeyda turte aappii kana filmaan iditti godhanii turani aappii kana osoo maalummaa isaa isin garsiin dura aappii kana pilaastorii irraa argattanii yoo tasi pilaastorii argachuu baattanii ni jira yookaan pilaastorii ni beekama yookaan as jalaan isin haa jechuu barbaadeeti kuma beekamu pilaastorii haa isaanii argattan jechuu barbaadeeti aappiin kun aappii ajaibaati iditti waan hunda yaani akka ajaibaati godha asoo pilaastorii haa argachuu dandeessan film actor gootanii film gootan akkana isinii ba'a sana booda gawaanii gabbifadha jiru isin gabbifattan jechuudha aappiin inni kana isin gabbifattanii ooppiin godhamee akkana itti fayyadamni isaa akkamii waan joorraa isin agarsiisa nafaana bu'a bilees daawwatna kabajamoo hundi keessanuu yeroo agartan akka gartee anaafillee yuutuub kana sabiskiraayib gootan akkanatti sentan aappii kun akkanatti dhufa haala kanaan dhufeenni agartee waan cufa iditti godhuuf amma fakkeenyaaf fiidiyoo waraabdanii gaa qabdan yoo filma taates waan dalaguu barbaadan qopheeffatan jechuudha dura yoo qopheeffatan booda aappiin haala kanaan isinii banama akkuma agartan muuziqaa irra dabarsuu tiks irra godhuu waan adda addaa achirra kaayachuu kunis akkasuma deleessisuu seef godhachuu sheer godhuu footoo dabalataa ida'uu isaa immoo fiidiyoo san as xoo'atan jechuudha istara haara fiidiyoo tan agartanii akkanatti xoo'atan jechuudha sana booda fiidiyoo isaan as keessa qopheeffatanii qabdanaa jennu fiidiyoo as keessa qopheeffatan ni dabarfatanii jechuudha fiidiyoo jechuudha amma fakkeenyaaf kanumaa dabarsu kan waan itti godhee jiru amma itti ta'u isumaan dabartee isin gargaarsa raayiti gootan jechuudha sana booda raayiti gootanii raayiti gootanii akkanatti isinii baha fiidiyoo jechuudha fiidiyoo kana akkanu qopheeffatan jechuudha eega akkanu qopheeffatan booda bakka akkana sochoositanii sochoositan jechuudha okay hayyee isa kana baruudhaaf waan isa keessa jiru baruu barbaadan amma fakkeenyaaf bakka kana agartan jeena mana bakka kana jechuudha bakka kana ni agartan jeena mana bakka kana xoo'itanii fiidiyoo yuutuubii barbaadan taaturan laal asitti xoo'ita 16 tuqaa 9 kana tan yuutuubii jechuudha yuutuubii barbaade taanaan salatu iddoon kan yuutuubii irratti waan taane as xoo'itan jechuudha agartanii kan yuutuub fakkii yuutuub qabu sana booda raayitii godhatan jechuudha maaliif miizaan yuutuubii irratti deemte jechuudha fakkeenyaaf as dhuftan jechuudha akkana xoo'itan sana booda akkana isin dhufa waan baay'ee qabeeta isin jechuudha isin waan baay'ee qabeenniin isin waan barbaadan isin godhachuu danda'a shaak bakka feetan filima irratti haala inni akka filimaattis yoo barbaadan akkanatti dhufa assalaamu alaykum wa rahmatullahi akkana yoo beenisa isaati jechuuni amma fakkeenyaaf beenisa isaati haa jennu sana booda isin waan tan hunda akkana isinii baha akkanatti baha ni jijjiiratan jechuudha waa hedduu qaba akkanatti dhooytan assalaamu alaykum wa rahmatullahi jechuudha isinii baha yoo feetan akkuma feetan gootan jechuudha agartee assalaamu alaykum wa rahmatullahi waan ta'eef akkas tana as xoo'inaa jennu hayyee amma kana keessa waan baay'ee jira jechuudha isinii keessa deemtanii laallachuu dandeessan waan addaa jira akka feetan godhachuu dandeessan السلام عليكم ورحمة الله
yoo feetan nama baay'ee taatanii haasoftan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jaa. Okay. Waan hunda godhuu dandeessan feetan. Okay. Sana booda egaa waan gurgurtanii isin taate booda maal gootan? Egaa waan gootan gurgurtanii isin taate booda raayitii gootan jechuudha raayita kanatti. Agartee akkasitti raayitii godhatan. Kalaas. Sana booda as dhuftan. Waan akka shaangulitanii barbaadan. Subscribe irra jechuudha yoo barbaadan kunooti. Agartee subscribe irra jechuu, like irra jechuu. Ayina barbaadanitti kunoo. Amma fakkeenyaaf subscribe irra jedhu jaa. Subscribe barbaadan. Ayina itti barbaadan like yoo barbaadan, share yoo barbaadan. Agartee kunoo. Agartee jechuudha. Dhuftee jirti agartee mi? Akkas bakka barbaadde fuutee jechuu dandeessa jechuudha. Agartee yoo like barbaaddes akkanuma tuutasuu dhufa. Subscribe to inatti waan barbaadira jechuu dandeessa jechuudha. Sigaleemi? Okay. Yookaan YouTube kee waliin jechuu silaalni jirti. Akkana booda maqaa keetis achi barreessitaa jechuudha. Yaani aappiin kun aappii addaati. Waan baay'ee qaba. Keessa deemtanii baruu dandeessanii. Appa ajaiba Appa kana hin agarre yoo leen takka filma daleedoo turte Appa kana madura filma isaanii san akka ajaibaatti hojjetanii kanaaf akkanatti waa hedduu irraa barachuu dandeessanii sana booda raayitii gootan amma diimeessu barachuudha gaarra dhufna filter waan jaatanii gartanii filter tana seentanii filter tana guseentan yaani akka barbaaden godhuudhaaf يعني وفتني يعني نجرا وبرباد جرا akka ajaiba edit godhachuu hanga suuraan tuwanii naaf hin talle amma duraan edit godheef asitti sirriitti toltu sala edit godhini yani tolte jechuudha kan isin agarsiisuuf waan akkanatti waan barbaaddan sana booda raayitii goota waan takka takka maallaqa nama gaafata beektu achi booda raayitii goota sana booda okay raayitii godhatta ayye oo barreeffama barbaadus as dhufta ayina xira barreessuun deessa jechuudha fakkeenyaaf barreeffamni kana ayina barbaadetti irratti barreeffachuu dandeessaa jechuudha ayina barbaadetti irra barreessuu dandeessaa jechuudha akkatti barbaadde barreeffama ayina kana jira fayyada kan goota kana viidiyoon tun jechuudha akka ajaibaatti bareechitanii jechuudha sana booda itti kisee goota akka ajaiba kana isin bareedu waan barbaadu jira kanaaf aappiin kun aappii bareedaadha warroonni gartee viidiyoo hojjechuu barbaadan warroonni viidiyoo dalaguu barbaadan aappiin kun isin fayyadatii namaan akka ajaibaatti viidiyoo sa'aa takka oliitti itti godha waan ta'eef aappii kanatti fayyadamaa isin ijaa akka madaata kabajamoo hangasitoo viidiyoo biraata walitti chaanuu ammaan tan hangasitoo yuutuub kiyya kana sabskiraayib godhuun dagatiin haadha sabskiraayib godhan jabeessaa anis aappiilee adda addaa isin qabadheen isin dhufa kanarratti hawal jiru isin ijaa kanuma yaanni irraa isin qabu jajjabaadhaa galatoomaadha.